أنا تتي مالين لو أنا تتي ما أنا تتي مالين جالت بكن جرا أنا تتي كتو أنا تتي ما دابدين تم يتين إجالة أكم جت نجا كيسني كوني لا كنا قبل لا تعلموا ليلو يو جديكا قبل لا يو كيسني علموا مقالة دامتي كنا كنا في الفنات نفين جنا إدان كنا ما جنا ما كان جنا ما سنت مودن أنا تسنت ما جنا أرادا باركي جنا ये ले लो श्री मजेते पार्की अरादा केस तरगमना कम जिरतु जो लेना गा केसनी ये रोगन्ना कना हाला कमी dabarsaa jirtu egaa guyyaarraa anaaf leelloon paarkii araadaa keessa dhufnee jirra ijoollee magaalaa Finfinnee keessa jiran gaa yeroo boqonnaa isaanii as dabarsuu ni leellu yani amma ijoollee iddoon arge paarkiin araadaa kun immoo iddoo bashannanaa ijoolleen ittiin taphattu hedduutu jira anillee wajjin taphadhee Siduwa taphataanis wajjiniin taphadha ijoollee wajjin anu taala yoon barbaade ani immoo ijoollee nan jaalladha koo anis baay'een jaalladha leelloo egaa ijoollee qophii leelloo guyyaarraa ijoolleen mana barumsaa adda addaarraa walitti dhufan kan magaalaa Finfinnee keessa jiran egaa qophii babbareedaa isiniif dhiyeessu kanaaf isinis amma xumura qophii leellootti filannoon keessan chaanaalii keessan OBN Gaammee ta'u isiniin jenna nu waliin tura damee ijoollee bira deemna ijoollee bira deemna dafi Yooyyaa. Akkam jirtu yaa'uutaaf dhaggeeffattoota keenya. Nagaan keenya kabajaa bakka teessaniin dhaggeeffachaa jirtan isiniif haa ta'u jecha. Nutis qophiilee bashannansiisoo barsiisoo adda addaa qabanii isiniif dhiyaannee jirra. Bakka argama keenya guyyaa har'aa paarkii Araadaa jedhamu keessatti argamnee jirra. Qophii kana isiniif dhiyeessuun kan isin faana turu Ammichuu Taliilaa yommuu ta'u, anis Beekan Girmaan jedhama. Hamma xumura qophii keenyaatti obsaan eegaa isiniin jenna. Qophiilee bohaarsoo, barsiisoo fi bashannansiisoo aadaa, safuu fi ogbarruu adda addaa qabanii isiniif dhiyaannee jirra. Tole egaa qophiin keenya ol duraan duubaan immoo isiniif dhiyeessin. Inni duraa tapha ijoollee, oduu durii, makmaaksa, hibboo, qophii kana beektuu laata, seenaa gootota, turtii yeroo boqonnaa, wantoota dinqisiisoo addunyaarra jiran, walaloo, beekumsa waliigalaa, hubannoo xiinsammuu fi kan kana fakkaatan isiniif dhiyeessina. Ashama akkam jirtu kan isiniif dhiyeessinu kana beektuu laataadha. Kana beektuu laata addunyaa kanarraa lubbuu qabeeyyiin ifatti labsuu waraana walirratti ba'uu danda'an sadi qofa. Isaanis nama gondaa fi quraa yookiin allaattiidha. akka saayinsiin jedhutti namoota lafarra jiran caalaa baakteeriyaa afaan nama tokko keessa jirutu baay'eedha. Bill Gates Profeesara Yuunivarsiitii isaatti akkas jedhee hime gaafa waggaa 30 gahee miiliyoonaan ta'a jedhe akkuma jedhee waggaa 31ffaatti biliyoonara ta'e sinoo maal jechaa jirtu? Uummata addunyaa keessaa tilmaamaan parsantaa 10.7 osoo beela'uu irribaaf gara siree deema. Akka saayinsiin jedhutti guyyaa jimaatni gammachuun namoota addunyaa kanarra jiranii parsantiin 11 ni dabala. Sammuun keenya dandeettii elektiriikii maddisiisuu qaba. Kunis hanga balbii yookaan ampoolii tokko bobeessuu danda'a. Sababni isaas socho'iinsa ayoontaa sammuu keessatti taasifamu irraa kan ka'edha. Akkaawuntiin Feesbuukii miliyoona 30 ol kan ta'anii namoota addunyaa kanarraa lubbuun hin jirreeti. Kan kana isiniif dhiyeesse ana Fedeenus Qananii fi ana Seenaaf Qaaduudha. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Walele sagurana firgisa gurra qofa miti qalbiin na caqasa mata duree wanti waa'ee barsiisaa odeessaa hanga dhumaattis qalbiin na caqasa barsiisaan abbaa caaluu dhaloota kan godhe beekumsa akka dhaalu eenyummaa barsiisee itti agarsiisee kan of jagate illee baay'ee of yaadachiisa afaan isaa dagaagsee addunyaatti mul'isa dhaloota qaree biyya isaatti guddisa wabii biyyaaf sabaa madda qaroominaa beekumsa dhaalchisee addunyaatti mul'isa akkuma addunyaattu
kan isa addadha. Kabajatu malaaf barsiisaan abbaadha. Waan na dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Maqaa koo yoo barbaaddanis Faadaa Badhaasaan jedhama. Ashama harka fuudhan maqaan kun Moonaa Taakkalaan jedhama. Amma kan isinii dhiyeessu bakkeewwan turizimii ta'anidha. Haroo Wancii haroo gaara gidduu argamuu fi bidiruu yaabbachuu fi miilaan deemuu fi bareedina uumamaatiin kan beekamudha. Abbayyaa filaas bishaan kuufa guddaa fi bareedaadha. Paarkiin biyyoolessaa gaarreen simeen garan gurguddoo fi bineensota addaa fi daandii miilaan deemuu kan oolanidha. Masaraan Abbaa Jifaar seenaa mootummaa Jimmaa agarsiisaa waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Ani maqaan koo Siifannaa Biyyoon jedhama. Kan hin baradhu kutaa torbaffaadha. Kan hin isiniif dhiyeessu mammaaksa. Tokkoffaa irratti nyaachan fakkaadha jettee raachuu dhootee duute. Hiikaan mammaaksa kanaa akka baluun sirbaan morma nama jallisa. Lammaffaa irratti sariin harkaan guddisan ilkaan namatti qaratti. Hiikaan mammaaksa kanaa barbaree ofii dhaabanii gubaashi sodaatu. Sadaffaa irratti baran beeku bareen achi ka'a jedhan Abbaan Jifaar. Hiikaan mammaaksa kanaa nan tura malee nan ura jette boombii. Afuraffaa irratti addeggee nama lafarra ejjettu namarra ejjetti. Hiikaan mammaaksa kanaa kan keessa namaa hin beekne keessa qabattee namaaf kenniti. Shanaffaa irratti limmoon kan ishii seentuun malee kan ishii seentu hin argitu. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa.